baay'ee nama gaddisiisaa, baay'ee namatti ulfaata dhageettii. Baay'ee nama gaddisiisaa, baay'ee namatti ulfaata dhageettiittillee. Kabajamtoota hordoftoota maatii chaanaalii Anii 24, assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Taateen guyyaa har'aa biyya keenya keessatti ta'e baay'ee nama qaanfachiisaa, baay'ee nama jibbisiisa. Inna lillaahi wa inna ilaahi raaji'uun. Barsiisaa Tamaam Abdallaa Qaasim barsiisaa yuunivarsiitii Jimmaa yoo ta'u, haadha warraa isaa Saaliyaa Muhammad erga wal fuudhanii waggaa tokko hin caalle yoo ta'u, haadha warraa isaa kabajamtuu jaallatamtuu duraan wal jaallatanii wal kabajanii maatiirraa nagaadhaan walitti dhufanii bultii wajjin jaarratan bifa suukkanneessaadhaan halkan edaa albeedhaan gorra'ee ajjeesee obboleessa ishee xiqqaatti dawwaluudhaan reeffa obboleettii keessanii kottaa fudhaa jedhee erga itti dawwalee booda miliquuf yaale. Haa ta'u malee erga miliquudhaaf yaale eeroo ummataatiin bulchiinsa magaalaa Walisoo keessatti to'annoo seeraa jala oole. Erga to'annoo seeraa jala oole yeroo ammaa kana buufata poolisii magaalaa Jimmaa keessatti argama. Haa ta'u malee gochaan inni raawwate gocha fokkataa fi gocha gad-jabinaa, gocha nama saalfachiisu, gocha barsiisaa irraa hin eegamne. Barsiisaa irraa kan namni dur baratu beekumsa irraa barata, wallaala irraa fagaata. Erga barsiisaan yuunivarsiitii tokko gocha akkanaa raawwatee wallaala irraa maaltu eegama? Kana keessatti wanti nama hubachiisu barsiisaan tokko ga'umsaan malee beekumsaan malee akka qacaramee barsiisaa jiru namatti mul'isa. Barsiisaan barsiisaa seeraati, seera beekaa, heera beekaa. Barsiisaa jechuun iyyuu ikkoo hiika mataasaa qaba. Haa ta'u malee barsiisaan tokko gocha akkanaa raawwate gaafa jedhanu gurratti dhaga'uudhaafillee amanuudhaafillee hedduu namatti ulfaata. Dhugaa Rabbii. Taateen bara 2015 keessa biyya keenya keessatti ta'aa jiru kun waan isaa hin beeknu Rabbiin nagayaa haa godhu. Namni bultii wajjin jaarratan, namni bultii waliin jaarrachuudhaaf gara fuulduraatti karoora qabdan, ani wannan isiniif dhaamu inaaffaarraa fagaadhaa. Haadha manaa keessan gaafa inaaftanii gaafa isiin rakkoo tokko keessa deemtee dhiira biraa isin irratti jaalattee jette ilaame feedhaan akkuma nagaadhaan maatii isheerraa fuutan kabajaadhaan geessaatii maatii isheetti deebisaa. Sanaa booda isheen gara filatteetti haa deemmattu malee lubbuu Rabbiin biratti qaalii taate hin balleessinaa. Hin balleessinaa. Obboleettii keessanii, dubartii jechuun obboleettii keessanii, dhiira jechuun obboleettii dubaraati. Garuu gocha gara jabinaa, gocha fokkataa akkanaa gaafa obboleettii keetii irratti raawwattu ati dhala namaati moo dhala bineensaati? Sanuu barsiisaa ta'a. Sanuu barsiisaa yuunivarsiitii ta'a. Kanaafi gocha akkanaarraa fagaadhaa. Namni bultii keessatti wal dhabuun, bultii keessatti walitti bu'uun waanuma jiru irraayi. Har'a irraayi osoo hin taane zamana duriirraa kaasee abbootiin keenya, haawwan keenya walitti bu'aa manguddoodhaan wal araarfataa har'a gahan malee taateen amma biyya keenya keessatti ta'aa jiru kun akka faashinaatti fudhatamee haadha warraa ofii yoo isiin namaaf ta'uu didde, yoo isiin jireenya keessan nama rakkifte tarkaanfii lubbuu ishee baasu irratti fudhatamaa jiru kun dhaabbachuu qaba. Itti fufuu hin qabu. Mootummaan ammootu warra badii akkanaa raawwataa jiran murtee jara ga'u, murtee jara ilaallatu, adabbii jaraan madaalu kennuufii qaba. Kana waan ta'eef dubartiin akka shari'aa Islaamaatti Rasuulli sallallahu alaihi wasallam dubartiin amaanaadha nuun jedhan. Gaafa addunyaa kanarraa godanuudhaa ka'an dubartiin amaanaadha nuun jedhanii deeman. Nuti warri dhiiraa amaanaa Rasuulaa nyaachuu hin qabnu. Akkuma sunnaa isaanii galmaan gahaa jirru amaanaa isaanii illee galmaan gahuun dirqama keenya. Kana waan ta'eef taateen amma ta'aa jiru kun dhaabbachuu qaba, dhaabbachuu qaba. Kan nuti fuunee waliin jiraataa jirru alagaa osoo hin taane obboleettii keenyaadha. Akka obboleettii keenyaatti ilaaluu qabnu malee alagaatti ilaallee gocha garjabinaa, gocha fokkataa akkanaa irratti fudhachuun nurraa hin eegamu isiniin jechaa.
dhugaa rabbiitti jechatu nama hanqata. Waanuma jedhantullee nama harkaa bada. Barri 2015 kun bara haati warraa fi abbaan warraa albeedhaan wal qalee wal ajjeesee wal nyaatee wal fixu ta'uu hin oolu nutti fakkaata. Rabbiin nagayaa haa godhu. Gocha akkanaarraa of eeggadhaa, irraa qusadhaa. Gaafa miira keessa jirtan yoo haadha manaa keessanii wal dhabdan, yoo jaarsa keessanii wal dhabdan, yeroo miira keessa jirtan fagaadhaa manarraa fagaadhaati. Erga sheexaana isinirraa kuttee booda mana keessanii deebi'aa. Kuni dhaamsa kiyyaa. Bultii keessatti immoo namni tokko waliif sabaruu fi walii obsuun dirqama bultii irraa eegamudha. Namni martunuyyuu akkuma itti dhufteen ka'ee utaalee, akkuma itti dhufteen harka waliif fudhatee, akkuma itti dhufteen miira keessa galee negatiiva keessa galee akkana gochuun baay'ee tokko gaarii miti. Kanaaf taatee akkanaa rabbiin nutti hin deebisini. Kanumaan ga'e rabbiin nun haa jedhu. Kuni baay'ee nama qaanfachiisa, baay'ee nama gaddisiisa. Rabbiin bakka jirtanitti isin haa eegu. Warra bultii ijaarrattan bultii keessan bultii nagayaa rabbi haa godhu. Warra bultii sichi ijaarrachuudhaaf karoora qabu immoo bultii nagayaa rabbi isinitti haa ijaaru isiniin jechaa dhaamsa kiyya. Irra deebuudhaan namoonni gara chaanaalii kiyyaa dhuftan haariyaan sabiskiraayib, laayikii fi sheernaa gochuun maatii naaf ta'a isiniin jedhaa. Guddaa isaa ulfaadhaa. Galatoomaa. Wassalaamu alaikum.